wanni biralleen ka dubbatam tokkini General Waaqoo guutuu generaalummaa kana nama garittu jira Soomaalii gubbaa argatee General Siyaad Barreeti waan jedhu jira wanni sun hagam tokko dhuga daqiiqa takka gadi na deebise. Okay, wanni sun waan kijibaati. Waaqoo guutuu General Soomaleeti miti Soomalee General Ngoone. Generaalummaa isa argate. Generaalummaa uummata keenyatti gaafa lola baale lola 63 sun taa'anii hogganaa godhanii Generaala godhan. Fakkeenyaaf hinaafaan isiin irraa dhufte Haile Sillaaseen nama fitiraadhii jajjaammaa jedhee akkasitti inni nama godha. Karaa isarraa gorsanii deebi'anii isa Generaala godhani. Itoophiyaanis hin goone, Soomaleen hin goone, uummata Oromooti godhe. Generaalli duraa ka akka mootummaatitti kan namni biraa Generaala godhin ka Oromoon fi Generaala goote Waaqoo guutuu calla jira. Fakkeenyaaf gaafa Haile Sillaasee bira na dhaqu. Haile Sillaaseen baale keessa farda yaabbattanii nugusa ifiin jettan nugus Itoophiyaa keessa ka ta'e ana malee hin jira ka inni Waaqoo guutuutiin jedhe nugusa ka ta'e ana hin beeka inni nugusa ana malee ka ta'e hin jira ka jedhe ati Generaala ka ifiin jettu baale keessa farda yaabbattanii nugusa ka ifiin jettan nugusa ifiin ati Generaala eenyu si godhee jedhee Waaqoo guutuutiin ati eenyu nugusa si godhee jedhee jennaan dhugaatarra irraa jalqabdee Generaalaa jedheen malee wanni Waaqoo guutuu yookaan Soomaleen Generaala goote ka yookaan Soomaleen goote ka yookaan Itoophiyaan goote hin jirtu Generaaluma tokkicha argitee uummanummaan keenya walitti waanyoo ta'ee walitti argitee walii quuruu dadhabee ka fi uummanni Oromoo godhe Generaala 80 ka namni Generaala 80 ka Mangistuu Maara waliin dalagu ka Oromoo Generaala Haile Sillaaseen bitaaf mirga deemu ka Oromoo sunin Generaala jedhanii kan ammoo Soomalee godheedha argitee akkuma warra Amaaraa yoo nu yaamu lootee galtu yebaalee lootee galtu maali sargi gabboo jara keenya galgala raadiyoo irraa dabarsa jedhanii gisee Amaarri rafu gisee ammoo guyyaa Amaarri yebaalee sargi gabboo nuun jedhe galgalallee warra wanni raadiyoon afaan baqaqsitin jenne raadiyoo akkasiin afaan hin baqaqsine kun amma sanuu bira tatteettanya. Dhuga mee suni